السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتوا أمة فياكي سنين سكيما أفتي لاي بيرتي كرا الراء كجدتا إني دمتك سنبان روفي الحمد لله فيجرة فيمي فيجرة يا وانتنا فيجرة قالوا فياكوت الحمد لله ما كيسو ما تكتونو برجرة إنو كتاتي بالبرتني أنا مجاهنا أتي نمني بيسان كسجرو نمني أمارته بودو نمني سبا أمارته غرو من بتشاتي نمني سبا روموته إمو غرقي كل ما قال هو تلمام تبا إنان ميك إنت روتات تدريبي ميسنجرا يا فيديو كم كتير سنين كده وانت المام ممكن وانو بيجتي كسجرو ماله بيجي ولمان كمنا كنيا مقالة نكسنا ما مارجو كتير ندام ميك أجستي إسان كيسا ورمانة تنا مشان نمشان لا لما أنا مجاك أنا سجل في كباب برجورة باكو تورو نجيسي أنيس بجرا نجيسي إسا كلاشي بعدي كتما كيسدي هنا رجعتو أشيني دهين كوفيا كلاشي اللي فرني ندي إنسندو قصر مشوار كقبلي إنكف بانغال چانكف بالله قد داخل إنكف إيه سيجرا ينيرا عثمانين هانا رتين ده أشومان ده كوفيسين ده إيه كركوتي تو إستي نكس رومنا مسبونا تجمع نما بايك أبدي نما أبدي سباتهم نما نبي ربي سيفي سجدتنا آمين أمس دعائنا قد أجرو دعائنا قد أنا بيكتشر هي ماما تنسينا ميديا لنا مرة فتشيسنا تمرشوا غير الحمد لله فيانك يا كجاري رجلا ربي قد أجرنا أجو إسني سدوا قد توما نعم جاي سنواري سين كنا مسيسو دي مهاد أما نعم جا أما فيديو إسا إسين دا واتشيسي أكاميتك هدامي إسا أكتوري مالنيني كأمسيسا إسا تكدلتي وان برايمو مالتو هاسا شي بودا إرجع قباب دوتك قبا كلتي من باية روان برباني في إشي يقول إسين دا برسامي ألو Hello Zara. كم درت فيا هيتي Zara kam. نجكوتي قلت ربي سجلين كميديا الرجال ميديا الرجال ما جرى وانا سرت سياسة في بيتنا اتفاقاتي أمتها في وانتو كتو لما سدي سيجافة دا أمتها في بيك سفتا دور سامي أمتنا جافة دو ينيوم ما كان كيو في برسيسي يدو جرينيا كيتي هنهمني بكجرتو مكا كيتي في إيسا تكالالتي أبا منا كي ينيو دا وانتو كتو كمي أمتنا جافة دو سجلي كده جاجرة Okay, ummanni Oromoo hundi keessanuu kan Musliimaatis kan Kiristaanaatis Salaamu alaikum isiniin jedha. Ani maqaan koo Aaddaa Haji Abdii jedhama. Kan dhaladhe Baalee Roobee Aanaa Barbaree Haruun Maalitti. Akkasuma abbaan mana kootis amantiin isa duraan Kiristaana ture. Haaftaamuu jedhama. Erguutti yommuu gara amantii Musliimaa dhufee Ramadaan jedhama maqaan isaatis. Zara yaa هيا بريدو كوغري تومي مكان كانوا يوم كتيف أبا منا كان ك إيش ترجل قبا
jalqaba abbaan manaa kootii yaa ijoollummaadhaan yeroo abbaa isaa irraa ajjeessan inni xiqqaa ture yeroo san rabshaan uummata amaa nafxanyaa kanaa fi uummata Oromoo irratti baay'ee tokko guugan biyya san keessatti namoonni baay'ee dhumaa ture yeroo san maatiin isaanii hundi baqatanii kara biyya keenyaa Baalee galan. Baalee galanii achumatti guddatee achumatti baratee naanis walitti dabalamnee erga walitti dabalamnee amma 12ffaa keenya keessa jirra. Maatii lama argannee yaa'u biyya keessan turre yeroo sanillee nuti amata dheeraadhaaf karaa amata 8 Sumaalee keessa turre erga gara biyyaa galle seenaa abbaa isaa kana hunda iyyuu qoratee erga gallee jenne ammoo iyyuu ani abbaa kiyya namni ajjeesee taa'ee hin nyaadhu wanti ani irraa taa'u takalleen hin jirtu jedhee Adisi osoo an dhorku deeme jechuudha gaguma abbaa kiyyaatiin baafadhaa hin taa'u jedhee. Anis bakka inni hin jirretti hin taa'u jedhee ijoollee gatee maatii kootitti kennee maatiin isaallee hin jiranii maatii isaaniitti fi jidduma lamaanitti deemanii akka guddatan kara biyyaa namaa dhufe. Kanaaf amma wanti erga dhufe ammoo amma wanni an dhagahee fi wanni an argellee akkuma isiniyyuu viidiyoo isaa argitan sanii. Qabame magaalaa hidhame magaalaa Darraa Dungu Masqal Adaree bakka jedhamutti hidhame achirraa immoo dabarfamee amma fiichee jira. Maatiin isaanii guutuun warri gosi isaanii Elamoo jedhama. Maatiin isaanii guutuun biyyarraa baqatanii biyyoota namaa keessa olii gad baqatanii jiran. Akka duraan inni jiru namni qabame hin jiru namni baqatellee hin jiru hanga inni qabame garuu namoonni hedduun sodaatanii biyya keessaa baqatanii jiran warroonni Oromoo biyya san keessa jiru jechuudha. Faamiliin isaa jechuudha. Faamiliin isaa guutuun iyyuu biyyaa bahanii gargar faca'anii jiran nam tokko jechuudha amma biyya san keessa hin jiru maaliif yeroo inni jiru saniin sodaatanii inamoo akkasitti namatti wannaa hin jedhu amma ammoo inni qabamee jennaan namni hundinuyyuu baqatee jira. Namni akka biyya amma yeroo ammaa akkasii wajjinaa soorefatu yoo waasaappiin irratti bilbiltu biyya haasaa jira obboleettii isaa waliin jechuudha bakka biraa jirti obboleettiin isaa biyya keenya kana jirti. Haadis Finfinnee jirti bakka baay'ee tokko maatiin waan biraa keessa waan jiruuf. Waan biraallee hin jedhu uummata Oromootiin akka naa gargaartan akka bira naa dhaabattan qofa jedha isaarratti. Hayyee gaafii lama tokko lama si gaafadha. Tokkoffaa bakka jirtu himini iddoo jireenya faamilii isaas hin himini. Gaafii biraa iddoo inni itti hidhame amma eessa akka dhageessetti? Iddoon inni itti hidhame jalqaba addarratti hidhame magaalaa Dungoo Masqal bakka jedhamtu Adaree achitti hidhame achirraa immoo erga dabarfame fiichee geessanii fiicheetti hidhannaan jedhan fiichee jiraa jedhan. Magaalaa fiichee. Okay. Ergasii faamiliin namni dhaqee isa dubbisu bakka inni itti hidhamee jiru kana namni quba qabu jira? Namni quba qabu hin jiru yaa ganaa anis wanta bilbilee hordofu malee maatii isaa keessaa namni itti dhiyaate hanqa silaa hin jiru. Erga qabame innillee hin turre ammuma qabame beektaa erga Hacaaluun du'ee 15 moo akkana osoo hin gahin hordofanii qaban. Inni durumaayyuu si biran turre gumaa abbaa kiyyaa baafadha jedheeti deemee jira hin jiru naannawa jechuudha bakka jireenya keessanii. Hin jiru naannaa keenya hin jirullee bilbilullee yaagaan biyya namaa kana keessa jiru nama waggaa lammaffaa kiyya taree naa bilbila duraan jechuu taree caakkaa keessa jira akka inni caakkaa jiru hin beekaa na dubbisa. Deebisee amma mootiyyuu ji'a 3 caalee jira haga hin dubbisin yoo an bilbila isaa hin dalagu. Maatii birallee bilbilee yoo an gaafadhu nutis hin bilbillee jedhaniitu mana namuu dhabee callisee ergasii boodarratti tarafaan kun ga'e wantoonni jennu ifa bahee mul'ate jechuudha. So amma gabaabumatti uummata Oromootiin maal jettame sila miidiyaa irratti dhiyeessanii barbaadee ture siif haalli waan hin mijannee fi taa'ee haasawuu hin dandeenye dirqamee taa'eeti yaada kan kee uummata biraan sii ga'aa jira maal naa godhaa jettame uummata si dhageeffataa jiru kanaan. Wannan naa godhaa jedhu namni kun Oromoodha kiyya qofaa miti kan Oromoo hundaati akka nama bira naaf dhaabatu akka nama gargaaran bakki inni jirutti ani iyyaafadhee hordofee bakki inni jirutti eessatti akka hidhamee akka dandeettii kiyyaatiin hordofaa. Isinis uummata Oromoo akka bira naa dhaabatanii isin jedhu. Hayyee uummata kan dhageeffataa jirtanii mucaa jalqaba irratti viidiyoo isaa miidiyaa irra deemaa jira mucaa goota tokko goota
goota baay'ee dinqisiifama mucaa hedduu isinin viidiyoon isaa asirra deddeemaa ture anis piikcharoota isaa maxxansaa ture abbaa ijoollee lamaatii hedduu dhaloota isaatiif akkam istoorii isaa akka isheen isinitti himtu kana maal jechuu barbaada uummanni Oromoo sagalee ta'uufii qabdanii sila mootummaan gabroomsataan Abiyyi waa'ee isaa dubbatamee hin dhumatu akkamitti akka dubbannus hin beeknu haga guyyaa inni nurraa ka'uuf Abiyyiin ni ka'a kun wanta ifaa bilisa jiru nama mucaasan hordofuu qabna faana buunee hanga harka diinaatii baafnutti isa qofa osoo hin taane ilmaan Oromoo hunda hordofuu qabna garuu mucaa kana mucayyoon geeroo ganama ndawwaluuf baay'ee boo'u turte hedduu dhiphachuu turte aanatu tasgabbaayin boo'in jedhee callisiisee faana bu'aatii hordofaa fi sagalee ta'aa fi miidiyaa irratti maybe ani yeroo hedduu na argachuu hin dandeessan asirra dhimmi kun na dhukkubsee jennaani osoo miidiyaa irratti ishee waan kalaawuu hin dandeenyee fi biiziidha dalagaa qabdii haalli ittiin mijatu yoo maybe guyyaa tokkotti mijatee gara miidiyaatittis kaleessuu ni dandeenya sagalee ta'aa fi jedha bareedduu kodhaamsa xumuraa mee maal dhaamatta Okay, wannan jechuun barbaade kabira mootiyyuu miidiyaa irratti amma namoonni suuraa isaati fi ijoollee maxxansuun rakkoon qabu biyya dhaloota isaa ijoolleen baay'een ani masiidhaaf himee masiin maxxansee isii jalaa fudhanii namni baay'een maxxansaa jira. Ijoolleen keessa warroon hin bilbilanii jiran ijoolleen darratti dhalatan jechuun uummanni waan baay'ee yaada biraa keessa kan jiraniif maatii isaa eessa akka jiru waan barbaadaa jiraniif biyya maxxansuun sirrii miti biyya akka maxxansinee jedhanii keessatti bilbilanii na gorsaa jiran ijoolleen darraa jechuun kanaafii warroonni biyyoota isaa maxxansitan akka hinarraa hin maxxansinee. Guys, waan isheen isin jettu dhageessanii namoonni naannawa bakka dhaloota isaa maxxansitan jechuudha. Iddoo inni dhalate bakka kana dhalate because familiin isaa waan barbaadamuuf family isaa waan barbaadaa jiraniif remove godhaa isin jetti maybe Zara entertainment irratti waanuu maxxansee ture pictureota isaa ammas picture daa'ima isaati family isaa anasirraa remove godhee ture isinis kaasaa fi adaraa keessanii isa hidhame baafannaa isa kaan itti hin daballu sirna Abiyyi maal akka ta'e isinuu beektani Abiyyi mootummaa nama nyaataa mootummaa bineensa ilma keessa manaa dhabne jedhanii wallaggatti akkuma namni hedduun beektani mana deemanii haadhaa fi abbaa namaa haadha mucaa tokkoo fi abbaa isaa ajjeesanii jechuudha ammallee akkasuma gochasuu kaneessa arsii lixaa hasaasatti abbaa manaa fi haadha manaa walirra qabanii ajjeesanii so Abiyyi guyyaan inni kufu fagoo hin jirtu ammas kufee jira Abiyyi nama jiruu du'e du'uun isaa Abiyyi nama jawaarii isaa namni isa hin beekne muka keessaa fuudhee achi isa kaa'ee mana hidhaatitti darbee olii gad deddeemee fata jedhutti jira hanga gaafa isa kaafnutti garuu of eeggachuu isin barbaachisaa namoota keessaniif sagalee ta'a carraa qabdan kanatti hojii qeerroo laandaan hojjette sun bakka hundatti hojjetamuudha qaba biyyoota alaa irraa galii Abiyyiif galu kutuu qabdan guutumaan guututti biyya arabaarraa inni nu baay'een argatu yoo namichi Duubaayii sun isa gabbaree malee xumurtee jirtaa ergaa kan kee maama akkasuma Zaaraa yommuu Oromoo bakka jirtanii bira naaf dhaabadhaa naaf dirmadhaa isin jedha waan biraa waan jedhu qabu Zaaraa dhiyaa gara Itoophiyaatti. Hayye yoo si dandamee akka irraa biizii ta'uu hin dandeenye nama osoo seeraan firii hin taane osoo dhiphadhu gadi taa'ee si haasofsiisuu fi miidiyaa biraa irratti si dhiyeessine OMN ta'ee miidiyoota biraa irratti narratti dawwanii miidiyaa biraa irratti si dhiyeessine haala saniin yaada kan kee bal'istee ibsataa fayyaa ta'e si dawwalaan immoo. Ashaabee dhiyaa gara doon baay'ee si gara tuffadha. Waa tokko rakkoo hin qabu maamaashi. Ummata Oromoo jabaadhaa bakka jirtanii maaliif jennaani sa'aatiin kuni sa'aatii eenyummaa Abiyyi nuti dura isa hin beekne Abiyyi bineensa ta'uu nuti isa hin beekne sa'aatii carraa kanatti fayyadamnee Abiyyiin kaafnu lammaffaa immoo dhimma maaliiti eenyuuf ergaa dabarsuu barbaada carraa mucayyoo kanaatti fayyadamee deeggartoota bilisiginaa deeggartoota bilisiginaa garee ijaartanii wantoota adda addaa gootanii pilis akka nama tokkotti isinis hin arrabsu maaliif jennaan nama guyyaan dukkana itti ta'e yoomillee isaa dukkanaa beektu carraa qabdan tana fayyadamaa saba keessan cinaa dhaabbadhaa saba gargaara paartii ni kufti
mee maaltu sin dhiphisee garee ijaartanii sa'aatii 24 rafuu dhabdanii maaliin wanti sin deeggarutti jirtani bezawii namoonni har'a biyyi hin deeggaru kun warra kaleessallee gaafa Hayilee Maariyaam ture gaafa Mallasii warra isa gabbaruu turedha dhugaa dubbachuuf akkana miti warri har'a biyyi hin deeggaru warruma gaafa Minilikii kadhi qofii ture garee ijaartanii waa'ee ustaazota haasa'u gaafani waa'ee ustaaz Ahmadiin Jabali asirratti maxxanse ulamaatu itti jettan barreeffama nagahaa ka ergaa qofa dabarsu nama keenya nu haa gargaaru waan jedhu ergaa of keessa qabu raayyaa hin ajjeefnaa mana irratti gumna inni ulamaadhaa miti hin qaanfatanii Abiyyi fi Raayyaa akkamitti wal cinaa qabdan Abiyyi fi Raayyaa wal cinaa qabama zubaalaaf nyaanni wal cinaa qabama Abiyyi jechuun zubaalaadha Abiyyi nama amantii hin qabne kiristaanatti kiristaanan ta'an musliimatti musliiman ta'an Abiyyi mujriima fakkaatee jiraata Abiyyi jechuun gaararraadha yoo kalarii diimaarra qabde diimaa ta'a yoo kalarii gurraacharra qabde gurraacha ta'a inni gaararra waan ta'eef eenyutu walitti dhufa Abiyyi fi Raayyaa wal cinaa qabde dhugaa rabbi sila Raayyaa jaalladhuu fi miti Abiyyi dhiqaa Raayyaa hin ta'u waluu hin madaalan walittuu hin dhufan maaliif maal walitti fiddu Abiyyi jechuun jaahila nama sammuu hin qabne eessaa fuutanii wal cinaa dhaabdu akkamitti wal cinaa qabdan haasoo hin beeku dheengadamoo mee viidiyoo tokko Zaaraa Entertainmentii irratti maxxansee tureeyyuu viidiyoo tokko isinitti mul'isa dhama akka ijoollee daa'imman bakka daa'imman hin jiraami bakka sagaxee waa haasawuu si hin beeku I don't know Abiyyi qeerroo gumaan sittagaluma dawalta laayibirra jirta qeerroo laayibirra jirta laayibirra jiru kun ani laayibirra jira sagalee keessa dhagaa jirani sagalee keessa dhagaa jirani in cufattamoo ergaa dabarfatta maara dubbataartaat jalqaba waa'ee mucaa miidiyaa irra viidiyoo isaa deemaa jiru tokko dubbannee haadha manaa isaa waliin eenyuun irra dawwalta itti aanneeti yaaduma Oromoo dabarsutti jira garee taayim Jimmaa jettu takka waan sanniin yaadoo qabaatti gaggabaabsi deemuu barbaada. Iddoo galata ulfaadhu dhaamsa waa'ee gurbichaa laalchisee mucaa sana maatii isaa bira dhaabachuun dirqama keenya dirqama Oromummaa bahuu qabna. Ittaanee hundumti keenya uuma qabnu bira dhaabachuu qabna jedha. Ittaanee waa'ee garee tiim Jimmaa sana irratti bal'inaan irratti hojjechuu qabna inshallah. Wanni kun akka Jimmaattis akka Oromummaattis safuu uummata Oromooti. Ustaaza keenya irratti waan akkasii yaadii kan akkas godhaa jiran jabbiloonni siin bubbucuun akkana gaafa siin akkas gootu namni gurguddaan warri immoo itti nyaatee itti eenyutaa jiru waan baay'ee waan sana keessa namoota hojjetaa mootummaa fa'i baay'ee keessa jiran fakkaata malee saroota warra feesbuukii irraa iyyatu duwwee miti. Kanaafuu innaa waan kana irratti bal'inaan guyyaa tokko akkuma ijoollee Jimmaatti wal sumaanee irratti hojjechuu qabna irratti haasa'uu qabna siin jedha galatoomi waan naaf berde. Agaruma ergaa kee xumurteerta? Xumureera dhufan. Okay, achi qadiima qabadhu kuteeyyee. Garee sana bilis maqaa Jimmaan uummata qabsaa'aa uummata saba wajjin jiraatu uummata nama akka Raayyaa of keessaa qabdu Abiyyii fi Raayyaa fuutanii wal cinaa hin qabina dhugaa rabbi dhugaa isinitti himuuf waan walii hin madaalle qoshashaadha qoshashaa Raayyaa jechuun nama yoo ustaaza Raayyaa nama silaa Oromoo irraa dhalateef malee osoo wanni biraa ta'e nama addunyaan tun nashiidaadhuma inni hojjete sana osoo afaan biraatitti jijjiiranii nama addunyaan yookiin akka addunyaatitti namni dinqisiifatamaan kana jedhanii lafa kaayantu isa isinii galee qanfadha waan wal madaalaa fi waan walitti hin madaalle wal cinaa hin qabina Abiyyii fi Raayyaa wal cinaa hin qabina salfadha xiqqoo maqaa Jimma jedhu sanis irraa jijjiira Oromoon isin taazabdi waan gootan namni gantuun akkuma gantuutitti bilchiginaan Jimma keessa qofa hin jirtu Arsii keessa jirti Walloo keessa jirti Wallagga keessa jirti
arsii keessa faa jara takkiin jara lubbuu qabdu takkisu jira jara ajjeefamuu qabdu bakka hunda jirti. Ani namni kun nama bilisiginnaa nama arsii keessa jiru an arsii jedhee irra hin goru an Oromoo waan ta'eefi maa abbaa kiyyan taani gadi fuudha ajjeesa. Fakkeenyaan ustaaza maaliiti eenyu isheen namitti takka Mustafaa Jaarraa yoo gahaasuu sheek of godhee bismillah maalii as naqabaa achi naqabaa jedhee dubbata. Isheen akkanatu inni nama hin barannillee waan tokko hin qabdus nama baratee miti garuu maal godhata akka waan biyya hoogganaa jiru akka waan arsii bakka bu'uutitti ergaa dabarfata isinii galee. Wayyoo laphee maali isinitti muu barbaadi ishee akkasii sanniin qeerroon bakka argitetti ejjennoo feetanitti fudhachuudha qabdan dhugaa isinii hima. Abbaa feete maa abbaa kun ta'in maa haadha kun ta'in nama bilisiginnaa deeggartu keessattuu jara biyya keessa jiru akkas jennaan figdanii biyya namaatitti waliin hodhina amma ijoolleen biyya Suudii fa jiraatan jiru san keessatti harka ijoolleen tunni waan tokko keessa jirtu sagaxeen ganda kamuu keessa jirti Harargee keessas jirti Jimma keessas jirti fuutanii maqaa Jimmatti hin galtanii taayim Jimma garee jettu sana keessatti ijoolleen dhiirotaa tagaree san keessa jirtan dhiirri nama hamataa. Ani addunyaa har'aa dhiira waa'ee nama haasoo hin jaalladhu. Dubartiiyyuu fakkeenyaa fi ishee waa'ee nama haasoftu lakki waan kan kee jaraadhu jedhee dhiira gorsutti gammada. Dhiira gadi teessee ekeleen hoo maal ta'e buna dhugaa nama hamachuu tokkoffaa nama hamachuu rabbirraa haraam. Addunyaa kanarraa waa'ee nama namni dubbatu haraam rabbirraa si gaafatu. Dhugaa isinii himuuf haraama guddaadha. Dhiirri akkamitti waa'ee nama haasofti garee ijaartee haga san deemtee waan gaarii hin dalaydu. Yoo rabbi ganama sabboonummaa siin kennin onnee sabaaf rifattuun siin hin kennine waan biraa godhadhu deem dalagaa kan kee dalagadhu faamilii kan kee saapoorti godhi yoo amantii hin qabaanne yoo salaattee sa'aatii du'aa godhattu hin qabne deemiti taphadhu iyyuu sammuu kan kee firii godhi. Dhiiga namaa hin dhugin garee ijaartanii waa'ee nama isinii olii hin dubbatina namni kun namni irraa haasa'aa jirtan nama isin madaaluu miti. Isinii galee ekelee hin ajjeefna ekelee maatii isaa mana gumna nama mo'atamaa ta'uu ragaa ofitti baatan namni mo'atamaan maal godhaa yoo mo'atame waa balleessuuf fiiga. Fakkeenya Abiyyi Ahmed dura maal jedhee ture yeroo gara aangoo dhufu tokko namni nama ajjeesu nama mo'atame qizanaa miidhaa maal jechoota Abiyyi wayii waa hedduu dubbachuu ture. Isuma Abiyyiin abbaa keessan ka rabbi jettanii itti salaattan san namni rabbiif salaata. Isuma irraa fakkeenya guddaa godhachuudha dandeessan. Maaliif kaleessa akkas jechaa ture har'a kana ajjeesaa jiru dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasaa jiru. Tokkoffaa Abiyyi biyya san bulcha jettanii yoo sammuu teessan amansiiftanii uummata ka doorsiftan ta'e Abiyyi abadan biyya san bulchuu hin danda'u. Namicha sabni balaaleffataa jiru nama tokko ajjeesaa tokko bulchuu hin danda'u. Itoophiyaa Oromoo alatti inni bulcha jettanii sammuu keessa yoo yaaddan baay'ee dogongortanii jirtan dhugaa isinitti himuuf. Itoophiyaa wanti jedhamu Oromoodha. Oromoo ajjeesee Oromoo rifachiisee namoota sabboonummaa qabu kana mataa isaa keessa gadi dha'ee uummata san rifachiisee biyya san bulcha yoo isin Oromoon du'uun gochi Abiyyi hirrifachiisa jedhee godhaa jiru kun Oromoo jabeessa. Oromoo hirrifachiisu gonkumaa akka isa jibbinu summiinu keessatti uuma. Deeggartoota paartii garaa saba keessan gargaara. Abiyyi nama ajjeesee uummata harka kennachiisa yoo jettan baay'ee dogongortan. Oromoo jabeessa. Jibbaa onnee Oromoo irraa fudhata. Oromoo miidhee biyya san amma fakkeenya meebii Abiyyi akka sammuu xiyyaatitti maal yaada beektu maal natti fakkaata. Akka natti fakkaatu kun yaada kiyya. Oromoo ajjeesee sabni Amaaraa na gargaaraa Amaara gammachiisee isaa wajjin jiraadha jedheeti. Gonkumaa hin danda'amu. Wanti Itoophiyaa jedhamtu sun Oromootiin Itoophiyaa jedhamte walitti qabamtee bulchuu akka hin dandeenye mootummaan tokko akka seera addunyaatitti lammii tokko asiin dhiiga dhangalaasaa tokko bulchuu hin danda'u akkuma seera addunyaatittu. Deeggartoota paartii bilisiginnaa warra waan tokko hin beekne isinii galee warra osoo waa hin beekne waa deeggartan
abiyyi biyya sanirra akka hin turre sirri sammuu keetii himuu dandeessa yookiin harka qeerrootitti du'a yookiin ofii isaatii iyyuu bokokee aangoochi darbee akka intinaatitti zubaalaa isaa walitti haratee deema sii galee garee ijaarteeti akka dubartii waa'ee namaa haasaa hin oolin keessattuu warri dhiiraachi keessatti afaan bantanii lafaa ooltan xiqqoo qaanfadhaa gandummaa keessaa ba'a abiyyi jimmaa miti beezawee abiyyi jimmaa miti sirriitti beektu jimmaan nama akka raayyaa fa'a qabdi ustaaza jaalatamaaf kabajamaa addunyaan jaalatti inni ganda keenya nuuf akka maal isinii godhame jimmaa maal godhe ijoolleen maan gaafin kun namoota jimmaatiin gonkumaa waliin qabatu namoota muraasa taayim jimmaa jettanichi keessatti waa'ee namaa haasaa jirtan sun maal godhe jimmaa karaan dhoqqaa akka duraa biyyiti akka duraa jirti eenyuun eessatti isin beeka wanti ni godheef tokko hin jiru abiyyi oromoo ajjeesee oromoo hin sodaattee harkatti kennatti nuti isa deeggarraa waan nutti darban fudhanne sareedha saree waan nutti darban fudhatti yoo jettan dogongora guddaa keessan dogongora guddaa oromoon sodaatee ajjeesaniitu osoo nama tokkotti galee tokkocha santu funyaan qabee abiyyiin achi darbee oromiyaa akka bilisoomtu nu hammeessaa jira malee oromoo rifachiisaa hin jiru hidhaaf ajjeechaan mootummoota kaleessaa irraa laaluu qaba namichi dayyuusni mootummoota kaleessa darbee akka minilikii fa'i mootummoota kaleessa darbee sanni laalee isaan akkamitti ofirraa haasan jedheeti sanniin irraa fakkeenya godhachuudha qaba yeroodhaan gara saba keessanii deebi'a ijoollee bilisiginnaa ergaa obbolummaa waamichuma obbolummaa isinii godhaa jira ana keessan arraba hin baranne isin arrabsuu hin danda'u maatiin keessa fuudhaan na guddise kabaja oromootii fi kabaja maatii kiyyaatiif jecha akka keessa arraba darbachuus nama arrabsuu illee hin barbaadu garuu oromoon ummata saba garaa bal'ataadha dhiifama isinii godha as deebi'aa saba keessan gargaara ergama isinii dabarsina rabbiin dukkana isinii dukkaneessisan ifa isinii godheeti dukkana keessa ifa dukkana isinii godhe sun isinii haabanu garuu isinis carraa kanatti fayyadamtanii saba keessan gargaaruu qabdan namicha minilikii kana qabattee faana fiiddatis isaa waliin kufta abiyyi nama kufee bara nama jiruu du'e hangam sodaataa sibiila garaa kakkaawwatee deema because waan sodaateef nam sodaataadha abiyyi namni hin beekne dukkana keessaa fuudhee abbaa isaa dhiirsa isaa jawaar jechuudha fuudheeti dukkana san keessaa fidee angoorrachi kaa'ee isa manidha beezawii namoota ciccimaa namoota amaaraallee ajjeessu ture inni ummata kana ajjeesee kana fixee kana doorsisee biyya san bulcha yoo jedhe waan hin danda'amne ka du'e kama hafeetu qabsoo tana fuudhee galmaan ga'a ijoolleen bilisiginnaa abiyyi nama gurra hin qabne isa zinnaashitu isa ajajaa harka zinnaashiitiin deema dhiirti dubartiin ergite du'a hin sodaattu jettee oromoon isin immoo sammuu teessan doomte tan banaatiitti ilaala ija teessan ta'e isinitti osoo ifa keessa isinitti dukkanoofte tan rabbi maaliif sammuu sirra kaa'e ittiin haa yaadduufi saba kan kee gargaari saba kee cinaa dhaabbadhu mucayyoo amma asirra dhiyeesse kanallee ergaa ishees waliin gaggaafi viidiyoo kana sheer godhaa namni isaa dhaga'u maatii kanas akka gargaartanii namni dubbisuu barbaadan isheen wal isin qunnamsiisaa yeroo gaarii qabaadhaa bara bilisummaa isin haa ta'u hayyoota keenya kamana hidhaa keessa jira rabbi nu haa baasu ijoolleen ila amma chaatti na gootaniif na bilbilsanii fayyaan kiyya haala gaarii irra jira alhamdulillah naga kooti gilitooma ulfaadhaa ummata kiyya jaalatamaaf kabajamaa bakka guddaa na biraa qabdu eessa jirti warri mucaa hidhamee bakka jireenya ishee miidiyaa irratti hin maxxansinus hin beeksifnu fayyitee zaarayaa fayyee jira alhamdulillah rabbi guddaa galnaa ga'u galatoomaa isinis rabbii gaditti hedduu sin jaalladha ummata oromoo bakka waan dadhabbii qabuuf taa'ee kana ol haasoo hin danda'u wal cinaa jirra walitti deebinaa dhimma mucayyoo tana miidiyaa irra baay'ee kalaa waan hin dandeenyeef sila ganama miidiyaa irratti haffeeranii barbaadee ture haalli jireenya ishee baay'ee mijaahee fi miidiyaa irratti akka dhuftu hin danda'amnee fi kanaaf jecha osoo baay'ee dadhabu osoo natti hin tolin gattaa'ee ergaa ishee dabarsuufiif dhufee cinaa dhaabbadhaanii
galatooma agaruu biyya goota biloksii godha sammuu tunti amma si banamti gaafa biyyi kufeesanii banamti deeggartoota paartii bilisiginnaa amma isinii hin banamtu namni amma isinii hin banamne gaafa abiyyi kufeesii banamti abiyyi kufee jira isinii galee booda amma sammuu keessan duudaa gootanii abbichuutu biyya bulchaa jira ilmi sanyii mootii maaltu sanyii mootii godhe gurbaa zubaala wanni keessaa dhufe bara abbaa abiyyi guddaadhuma kanatu na bira dhufe jedhee guddama kana akkuma ijoollee kootiitti ilaaladhe ilma guddisaa waan ta'eef nama guddisaati guddisa dhufe ilma abbaa isaa sana abbaa biddeena ka ajjeese abiyyiidha namni biraa hin ajjeefne so ilma sanyii mootiitti afaan hin baniin waan sanyii mootii jedhamu ofirraa hin qabnu sanyii mootii nama akka ustaaza raayyaa fa'a malee abiyyiidha miti obboleessa yookiin obboleetti sanyii mootii waan jedhamu tokko irra hin jirtu abiyyi ilma minilikiiti haasawa obbo Ahmed Ali lubbuun isaanii Jannatul Firdoosin keessaa teessu yoo dhageeffatte maal jedha guys yeroo gaarii qabaadha sagaleen kiyya meebii waan afaramee fakkaata bilbila na gubbaan dawwalamaa jira haywaana ugarbi miyam interesa fakkaatu haywaana yoo jettan garaa isin nyaattu ijoollee bilisiginnaa waamicha isinii godhee bara isin arrabsaa hin jiru aniifis waladdaa annama arrabsuu hin beeku sanuma miidiyaa kanarra isintu na badan an arraba ittiin nama arrabsuu hin qabu arraba ittiin nama kabajjuu malee afaan ittiin kabajjaa an oromoo kamaafuu dhaabbadhee hin arrabsu nuufis aniifis hin garagaratti waan guddannee fi haalli itti guddina waladda waan ta'eef oromummaa baradhaa sabboonummaa baradhaa ati fayyaa keetuu hin qabdu politikaa dhiisii bakka fayyaan kiyya naa deebi'a sababuma keessan isinumaaf jecha inshallah dhimma siyaasaatiif dhufuu osoo hin taane rakkoon tokko yoo jiru cinaa dhaabbachuun kiyya dirqama an rakkoo keessas ciiseeti wanti oromoo jahoona dhufuun dhiiftu wallahi sammuuti yan bakka dhukkubsadhee ciisetti waan kana sammuu keessa na deddeebiti dhimmi oromoo yeroo gaarii qabaadhaa uummata fayyaa ta'a irratti hin dawwalin namni amma narra dawwaltu eenyu akka taates maqaan kee mudhafa سودي سنبرنا بلشوا بربادنا فكاتي تا انتنا تكوتي يرو غرين كبادا جايز